أسجرا أسجرا ما هو ما بوديون تلاقي جيجيرا نسيل واي قليل سنجلت تنقلي دعاء مال ما دلقا مال كينيا أفان هجي في درالا هاتا هجي جاتو رنغيرو لما فا على بان كينيا على بنانو أوروميا هاتا دينك ديها ودي في نوري جتشي سري ده والمريض مسوم تب والجيس سبعة متمرد ما بيان كوني دوغادا هذا جيس باس هذا جيس باس كاسو بالبير ما تمتك ولا متانا قلقلت بالبير كاسو اتهمنا انت قربان هلو ابو قربان ازرا لو سيدو فدي أما قرّك أبي فيدي يعني واجرا منات كلا جرا أما كبي فيدي ومن فيدي كوت دد في أما ساعتها كذت ما تم تواني متى نقولك هلو أبو درتان إيه كنت رامال كوت بحر والتجيز أنا رسمة إيه سجرت مين أما كوت دفي كوت دفي كوت إيه سجرت بفجرتا أيه كوت هذا في إيه كنت راني دابلي كرر كوت موالو سني كوت فرسا سني كوت من أما دير ولا يجرو كرمانا إيرانا فتاتي مانا تجيه كمان إيشا هلو ما يا في جربوا أن يعملوا والبين ما ساعد بينا في السنة هلو أيه والبين ما يروم دايسي أما تلا مبودو اسم نتر قتني كنا وان تكمل يا أبو انتاني ما انتاني ما يقدروا يردوا في لا يرون كمنا فودي برانك هي سكنا وان كانوا في الرابو سمالين تاني دفيو أبو كان نجاني أيه والله مال والجين ساعد دم فنو إيه ترى أما بوت بيرو ران لديمني يا أخي والجين ما بوت سمار لكن إنت لكن نقول سبي إن برنا ترى كان يرو ممكن تقول والجين قرتي والجين نجاتي اسمه بيرا جينيو هبنيو يسرع وان جرو وان تروح تقول عليه دور مجرد والجين ما بيسوي كارب من دقيقة والجين كيسا بروم سبوديسا والمريض دينك ديها ودي في نوري جتشي سري ده والمريض تقول لي غاري نمني يو والمريض تيجي ده مريم تبتي وامرتنو مرة كلني أقول ما أما سبيرة كيني سلا بري مرة أما في ده جديني أيه بيجي تنوي خلاص أيه ما نو جرنا بتاعي ما نو يساعد كده يا رب ما يساعد Yeah! ما هو هديك لنا يا دينا أسمنا فقادي أسي كم بيتين هذا أسي من أسي أما يا ده لا أسمع مني كانوا سيني مني كانوا جرب فني إيه دوفي ما تفتن تدي لا في دمي كنا إيه كنا كم يسوى ما تدو الله جتامي شتان تاي ما عندنا سبسة ما عندنا يروحون دا غرباسي ترجع بالبلا سينكافتو بالبلا ما مثلا ركوزيت مسوم تب والجيس سبسة متمرد ما بيان من دري ياله كم أتكتاي يا نتكابتو هاي تنجرو مرة يجلس بالبلا غربا كن درا غاسا دي سوى نت أتمان بسبب ما بيان
Kuni dhugaadha. Harka keessa baas. Harka keessa baas. Okay. Okay, gilifan beektawu. Yeroo hedduu Gilifa kabeetu maa sabsaba Itoophiyaan. kara dubbiin. Ana gaafin geedura yaada qaba yaada narraa fudhuu dandeessaa? Yaada sirraa fudhatu amma sabsabaa yeroo hunda si bilbila hin dhuftu. Gurbaa sitti erga sitti hin dhuftu. Ganda warra abbaa makkoo jirta achi ooltu jedhani ilchaan kee achi qotta jedhan dhuftu. Sabsabaa irratti dhiyaatu yeroo hunda. Dhugaa. Xirrii mootummaa dhugaa si fakkaatu miti. Dhugaa mee dura yaada kee narraa fudha yaada. Maal rakkina itti qabdu? Rakkina keessatti madda. Maal rakkina? Maal yeroo hunda mataa nama rukkusa gattaay? Dhaabataa'u. Maal rakkinni kee? Rakkinni biraan jiru. Rakkinni kiyya. Tokkoffaa isniin ayyaana. Isniin ayyaana. Ayyaana maaliti? Ayyaana gosa taati gaa. Ayyaana gootota sabsaba mootummaatu caale. Ayyaanni gootota maal? Narraa fuudha dura. Haa. Dubbii xiyyaa narraa fuudha achiin booda yaada keessan. Ayyaana goototaati. Isniin ayyaana goototaati. Ayyaana goototaati isniin. Salaasan barnoota. Barnoota. Harbaan ispoortii. Ispoortii. Kamsaan qormaata. Ispoortiin hayyamatti qabdaa? Maal waa barachuun homatu jiru namni waa barachuun gaariidha. Barachuun gaariidha. Tuufi. Itti fufi. Kamisne qormaata. Qormaata. Jummaan salaata. Jummaan salaata. Saftiin misooma. Saftiin misooma. Afanni gabaasa. Kanatu sabsabaa irraa isaan bise. Afanni gabaasa. Guyyaa biiraa akka sabsabaa dhufu nu godha isin warri mootummaa kun akka mootummaa tokkotti. Guyyaan biroo kam kasii goon? Guyyaa biraa nu godha akka waltajjii isin waliin ta'e. Guyyaan torbannaa akka wajja turbii kana booda guyyaan jiru kam? Waan addunyaan hin finna. Isin nama angoo qabu. Nama kursiirra jiru tokko. Kami kasii goonu irratti mari'annee waltajjii goonee achirra si deebina guyyaa biroo kanas. Egaa isin garteetiin qaama mootummaa tokko qaamni mootummaa tokko garteetiin waa fooyyessuun dirqama. Waan mootummaatti nan barsiiftu. Ati qotee bulaa kana dhufu diddee sabsabaa irratti dhuftu deebitee waan mootummaa na barsiifta. Kun dhugaadha. Kanaafuu guyyaa garteetiin torban kana hujii kiyya sitti himee ture. Isniinni ayyaana salaasan barnoota harbaan ispoortii. Kamsaan qormaata jummaan salaata saftiin misooma alhanni gabaasa. Guyyaa biraa si uumne jechuudha. Guyyaa biraa ka waltajjii isin waliin teennu. Guyyaa kaa dalagaan alaa. Nu godhuu qabdan. Kan misooma alaa kan barnoota alaa guyyaa biraa si goona. Guyyaa biraa nu godha. Isin qaamni mootummaa dhisa. Yaadni kee bareedaa itti mari'annaa. Akkaitti kun akkana jedha guyyaa biroo ka torbii kana boodan guyyaa biroo naa uumaa. Guyyaa biroo gartee waan guyyaa gaafa jedhame saniin ala guyyaan biroo ka namni ofii murteeffatu hin jiru. Abbaan kan murteessu qaama mootummaatiin ala namni murteessu hin jiru. Taatuma qaama mootummaatti bilbilee qaama mootummaa wajjin haasaa goonee guyyaa biroo guyyaa itti feetu si goona. Guyyaa inni fedhu goonaaf. Guyyaa inni fedhu goonaaf. Goonaaf. Malee kun gartee uummata wajjin haasofne waan mormii fi guyyaa sii goonaa guyyaa mootummaa sii godhe waltajjii dhiyaatu qabda. Dhiyaachuu qabu. Kun dhugaadha. Isin qaama mootummaa gartee guyyaa kana nu dabaltanii guyyaa torban kana torbee kana dalagaa qabaa miree guyyaa torban kana. Isniinni maal jedhe? Ayyaana salaasan barnoota harbaan ispoortii kamsaan qormaata jummaan salaata saftiin misooma alhanni gabaasa. Guyyaa torban kanaan ala yoo nu gootan guyyaa hin jirre. Guyyaa biroo gartee nu uumtanii akka gartee qaama mootummaa tokkotti. Qaama mootummaatti guyyaa si uumne akkasitti sitti himne jechuudha. Akkasitti yoo tumtan waltajjii teessan irratti ni hirmaadha. Yaadni kee bareedaa hojjedhu. Kana malee irratti mari'annee si deebina. Akkana goone taa'ime. Silaa guyyaa biroo nu uumaa jettee taa'i. Galatooma. Akkana jedha kun guyyaa torbii waan haasamee dhumate silaa atuu hin dhageetta. Gubbaa kana akka inni waggeerratti hin dhaannillee biree hedduutti si ergeessitu amma qabee fide jechuudha. Dhugaa. Kanaafuu amma guyyaan biroo kan goonuti guyyaa biroo nu godha jedha. Qaama mootummaatiin haasofnee akkasitti guyyaa biroo osoo goonuti jechuu barbaadetti. Sirriidha suni guyyaa biroo gartee guyyaan hedduutu jira. Haa ta'u ammoo guyyaan akka inni jedhe san guyyaa kaan biiziidha. Guyyaa kaan akkana, guyyaa kaan salaataa, guyyaa kaan maarree jedha. Kana laallee kan isintu godha wal mariin tolti jedhanii wanni martu wal mari'anneetuma goonaaf ni. Amma gaaffiin isaan qaban gaaffii hedduu waan qabaniif gaaffii akka gartee afaan Oromoo afaan Federaalaa ta'u alaabaan Oromoo alaabaa aadaa Oromiyaa ta'u
kana kan isaan gaafatan. Gaafii isaan qeerroo waliin uummata waliin gaafatan hunda deebifnee akkasitti kana qaama mootummaatti geessinee akkasitti qaamni mootummaa gartee deebii isaanii kan akka wannoo argatuuf. Deebii argatu goonaaf jechuudha. Amma naa deemu. Obbo Tasammaa gaafii kee sirriidha. Gaafii qeerrootii gaafii uummataati. Gaafii uummata gaafattee kana qaama mootummaa waliin gaafii goonee itti mari'annee si waamna. Ammaaf galatoomni siin jedhe. Gaafii dabalataa qaba. Gaafii dheeraa yeroo asiin dura yeroo dheeraa gaafii horii gaafachaa turre qaama mootummaa. Afaan keenya afaan hojii federaalaa haa ta'uu jechaa turre nu qeerroo. Lammaffaa alaabaan keenya alaabaa naannoo Oromiyaa haa ta'uu jechaa turre. Si galee kana dura gaafii keenya gaafii wal jalaa deebisa. Isin qaamni mootummaa dura kana nu deebiftaniitiin achiin booda guyyaa gartee itti nu dabaluu irratti mari'achuu dandeettu. Kana wal jalaa nu deebisa. Gaafii kee sirriidha. Hedduu isin galatoomfanna baay'ee isin jaalanna baay'ee isin kabajna. Akkasitti wal jalaa yoo nu deebiftan hedduu waan bareedaa natti fakkaata. Gaafii kee gaafii sirriidha. Rabbi si haa bulchu. Gaafii uummataa gaafatte gaafii qeerroo gaafatte qaama mootummaa wajjin yeroo hedduu irratti dalagamaa jira. Wanni uummanni Oromoo dalagaa jiru waan guddaadha irratti dalagamaa jira. Akkasitti hin deebi'a ammaa fi ulfaadhu ol jedhe. Yalla galatooma la. Galatooma. Wanni inni gaafataa jiru obbo Tasammaa qeerroo naannoo Ambooti. Qeerroo naannoo Amboo ta'uu wajjin qeerroo hedduutu gaafsa biraa dhumatee jira. Gaafii isaa kun sirriidha. Amma guyyaa kana mee akkamitti dabala guyyaan kun akkamitti mee maal jettu? Sirrii gaafiin isaa gaafiin inni gaafate hedduu ulfaata. Guyyaa gartee murteeffame guyyaa gartee itti yaa'u dhageeffamanii isirratti gaafiin kun gurbaan kun gartee uummata biratti illee fudhatama qabu haasawnisaa. Uummanni naannoo Amboo, naannoo Haar, naannoo Baalee, naannoo Arsii, naannoo kutaa Oromiyaa hunda keessatti gurbaan kun dhageetti qaba. Fudhatama qaba. Qeerroo ammaa tana warra gaafa hiriira guddaa irreecha keessatti illee hirmaate. Warra gaafa gartee tunuu hiriira Finfinnee guddicha keessatti illee hirmaatee qeerroo waliin warra dhuma isaa biraa warra hafe jechuudha. Uummanni waan inni jiru dhagaa. Amma guyyaa isaa kana akka goonu akka yaada kiyyaatti guyyaa egaa torban kana fixee jiraate. Sa'aatiin dabalata. Ka guyyaa akka lakkaa'isa guyyaan kun ispoortii guyyaan kun salaata guyyaan kun maalidha jedhee jecha eeginni akka jedhe sa'a dabalata ka halkan yoo taate malee guyyatti dhumattee jechuudha. Halkan irraa goonaaf kanarra walii galu. Waan uummata Oromoo kun waan addunyaa ilaalchisu waan addunyaa biratti fudhatamu qabu waan ta'eef sa'aatii halkan jijjiirannee waan uummata Oromoo kana ijaan dalaguu qabna yookaan immoo dhaabdi keenya kun dhaabdi Otibbaa kun ni kufa jechuudha. Ni kufa. Asuma argatu irratti dalaguu qabna. Irratti dalaguu qabna halkan sa'a irratti rafuu hin qabnu. Sa'a 24. Sa'a 24 guyyaa ragaa halkan jijjiirree halkan sa'a 6 sa'a 7 irratti dalaguu qabna jechuudha. Yeroo warqiidha jedha. Qeerroon kun nu tuffatee qeerroon kun uummata biratti nu fudhatama dhabnee jenne booda uummata Oromoo illee kuffisuu ta'a. Ammatti waan dhaabdii dandeettee barumsaa fi hidhannoolleen qopho'ite waan hin jirreef nu qeerroo kana halkaniif guyyaa yoo isaan qilee bu'aa jiran qilee buune yoo isaan gartee tunu taa'aa jiran yoo isaan ol ka'aa jiran ol kaanee gatteenne waan isaan jedhan kana galmaafuu nurra dirqama. Dirqama. Kalaas akkasuma guyyaa irratti dalaguu qabna. Waan amma haasofne kana irratti walii galuu godhatee waan kana haasofne kana hoggana keenya bilbilee isaanitti gartee tunu dabarsuu qabna. Isaan irratti yaada kennatanii waan ta'een waan isaan nuuf dabarsaniin nullee uummata biraan geenna. Qeerroon qeerroon uummata biraan haa geettu. Yaadni sirriidha. Akkasuma jedhana fakkaata. Akkuma isin jettan san yaadni guyyaan inni jedhe kun amma guyyaa dabalataa jedhe guyyaan gartee nuti qabnu. Guyyaa torban kana. Torbaan inni fixe. Guyyaa akkana dalagaa akkanaa qaba jedhe guyyaa akkana guyyaa ispoortiitii guyyaa maaliitii jedhee fixe. Kana waan ta'eef waan yaadda kennu waan ta'eef gara dhimma yaadni kun ilaalchisu. Achiin geennee dabarsinee akkasitti irratti haasa'anii sanirratti hojjannaa waan inni jedhe sanis yaada isaatiis deebifnaaf jechuudha. Akkasii kalaas galatooma. Galatooma.
Bagana kan dufte Akka sila. lafuma Waya, tai, jirtu. tai, tai, Nagaa. tai. Maal Maaliif dufte tai be? ta'an gurbaan akka ta'an godhu jira. Tai be. Gurbaan akka ta'an godhu jira. Maali mucaan akkan taane mucaan kun maali Waan dalagaa ta'e- takka hojjechaa hin jirtan galii isin galchitan galii du'aadha. Maali mee dalagaa maali mee maaltu dhufe? Gurbaan naannoo amboo irraa dhufee wanni dhiyeessu waan guddaadha waan garaa nama nyaatu akkasitti turbii naa kennaa jedha turbiin kun ammoo gurbaa guyyaa dhiyeessu kana guyyaa hunduu guyyaa dalagaa qabu guyyaa kan salaata jedha Laal mee addanaa baasi. Gaafii hedduu dhiyeessitaa gaafiin kee gaafii murtoo keessaa argachuu hin dandeenye. Warra san eegaa akka ajaa'ibaatti nama lamaan akka waliin deeman isin hin jenne. Waltajjii keessan torbee keessatti yeroo lama sadii yoo hin godhin nama akkamitti to'achuu dandeettan. goone Galiin mootummaa tokko galaan jiru. goone gurbaan naannoo ambootti dhufee qeerroo yeroo duraatiif nu jaabbisee hin dadhabne gurbaan dadhabsiisadha. Dhugaa rabbi osoo hima gurbaan Tooyannaa jalamaan oolchina. rasaasa si sodaatu ulee si sodaatu fuulis naannoo oromiyaa harkaa fidee man qaba akkam kun waan garaa nama nyaatu haasaa jarri amma nurraa fudhatan Wanni garaa nama nyaatu tokko illee hin jiru. Wanni garaa nama nyaatu tokko illee hin jiru. Wanni garaa nama nyaatu du'aachi tokko hin jiru. Duutu garaa nama nyaatu. murtii adda nu kenna murtii Maal jedheenni maal faa gaafate gaafii isaan haaliin. gaafiin isaa guyyaa torbaan kana keessa guutuyyuu dalagaa qaba salaata jedha barnoota jedha guyyaan kun misooma jedha waan gartee tunuu guyyaa jijjiira jedha waan sammuun nama qabatan torbaan kanarraa guyyaa biroo naa uumaa guyyaa kana eessaa fuunee uumnaf mee amma yaada dhumataa yaada yeroo gurbaa kana qabnee gartee seera toonna jedha oolchuu dafa yaada nuu kenna mataa dhukkubse Guyyaa tokko guyyaa misoomaa jedhe. kun salaata jedha Kun guyyaa salaataa. kun ispoortii jedha kun barnootaa jedha Kun guyyaa barnootaa. kun ammootu Guyyaa gurbaan torbii hunda dalagama fite gaafii bareeda. waraqaa nu barreessa nu kennaa gurbaan haa qabamu Namni sun akka haasaa keessan irratti namni duuba jiru duraan dursa. Nama siyaasaan deemu. Nama ol aantummaa keenya kana seera keenya kana diiguuf. nama miliyoona 50 boodan jira miliyoona 50 boodan jira namni miliyoona 50 isa duuban jira Laal yoo naasa ummanni akka tolka gaafii isaa rasaasa asii foolisiin bahu ummanni hima nyaata gaafii isaatiif deebiin. gaafii isaatiif deebiin isaa Laal dhaggeeffadhu. Na dhaggeeffadhu. akkam goone Na dhaggeeffadhu. Waa'ee barnootaa dalagaa kana haa dhaaban dalagaa dhaabbattan dalagaa kana dhaaban Laal dhaggeeffadhu. Maaliif dhaabdaa miti bakka dhaaban anattu si hima. Waa'ee barnootaa mootummaa ilaalchisa malee isin ilaalchisu duraan dursa takka jedhi qabadhu. Waa'ee salaataa kun amantaan nama kakkaasu. Salaanni kan dhuunfaa isaati malee kan namaatii miti. Kanaaf kunis waan dhuunfaa mootummaa keessa fiduun waan ta'an. Guyyaa torbaa rabbi uume kana irratti ummanni amantaa tuudhan ummanni fudhatu akkana taanaan ummanni amantaa tuudhan hin fudhatu dhaggeeffadhu. ummanni laaman hidhuma Dhaggeeffadhu. Nama kana nama duuba jira. Nama isa duubaan jiru san argachuuf atamtamatti asoo yaada san waan inni hojjetaa jiru waan guddaa namni akkanaa kun. kunooti waan Isi wanni ati gootu mucaasan bakka anaasi deemu san beeytaamti akka durii dalagaan jirtu nama tooyannaa jalaggaa adabba guddaa maa adabbii lubbuun taane isa jala kun hin galchin. Yoo ammatti akkamtamatti wanni kun hin dalagamne taate ati amma tooftaadhaan isa argattu qofa osoo inni yaada qabu san uummataa hin geenu. Isaaf deebii qaba jetteeni waan fedhe jetteeni san sibbeeka. ummanni hin dhagaya ummanni ammaa dhaga'u jira amma yaada amma nafsaa Saganaa hadha. yaada amma nafsaa haasofne kana baadiyyaa fi magaalaan guutuun bira ga'e ummanni dhaga'e ummanni ka durii miti waan amma nu haasofne ummata bira ga'e ka ummataa dhiisa ummata bira ga'e waan amma nu haasofne ummata bira ga'e tooyannaa jala isa galcha. Galamti. amma waraqaa mallatteessitanii Waan maraa. Laal. garuu baay'ee nama sodaachisaa Kana amma naa bilbiluu qabda tooyannaa jala galchiteen haasaa biraa sirraa dhagee taanaan
laal waan hedduu waliin taa'e beekamti ummanni isa duuban jiru baay'ee nama sodaachisa ani beeku isa san tooyannaa jala galchitee na bilbiluu qofa beekaan bakka sanitti bakka dur godhaa jiru san achitti galchitti naa hin ati gurbaa miti akkan duuba barbaadu na bakkaata laalaa akka ati jiraachisu yaada kiyya kana waan godhin ati waan gurbaa duuban jiru laali gurbaa duuban miliyoona 50 jira miliyoona 50 kanatti akkasi deeme dalagaa hedduu qabna maali akkan nama tokkicha tooyannaa jala oolchuu fi wara abbo yeroon keenyatti dukanu jala duubatti haruudhaaf hin geenne yeroo miti isaan fakkaatanii waan kana qabuu qabna malee jadhisnaaniin dubbiin dhumattee jirti. Maala booda dhabne. Asira. Maal. Boodiyoon duraan jijjiiramne si. Waay. Boodiyoon. Waay. Biyyattii yang si gawar. Waay. Waay. Boodiyoon duraan jijjiiramne si jira. Jalan. Waay ana. Waay. Sera jalan nama kadawati sini jenne qaddari akatti tuwalla jara olchu qaba seera jala namni seera jala namni boodon jiru inda geetta si gurbatti laftun tawata kantaine seera jala olchu qabda atattamatti gurba eegada miliyoona 50 tuban jira lafsa kennan balleesina namni seera jala